abujadii tarsaasanii sattiin na kafananii natti goggodhanii dhuma saaxinittii keessa na kaa'aniga. Baay'ee tokko hammuma amantii isaaniitti wangeelaan saaxinittii keessatti na reeban jedhan. Na dhadhaanii booddee nan sokoksee jedhuga. Tole daawwattoota sibiilattuu guyyaarraa nama baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu ergamaa taarikuu shifarraa qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Ani faarfataa taarikuu imaanaan jedhama. Kanaan dura waliinaasaa namoota tokko wajjin goonee turre guyyaarraa kana addumaan hundeessaaf abbaa hafuuraa waldaa lattuu hafuura waaqayyoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mee garuma isaaniittan isin adeemsisaa yookaan gara isaaniitti darbina jechuudha. Ergamaa taarikuun eenyu eessatti dhalatan kan jedhuu fi nagaan isiniif haa ta'u. Eessatti dhalattanii seenaa jireenya keessanii tokko lama mee nutti himaa jedheetan isin barbaadee. Tole gama kanaan na affeeruu keef galatoominsi jedha. Yaa'u baay'een onlaayiniidhaan na beeku. Ani ergamaa taarikuu shifarraa jedhama. Kan hin dhaladhe godinuma Wallagga Bahaa aanaan keenya Nunnuqumbaadha. Gandaa waa malalisaa jedhamtutti kanan dhaladhe. Haati koo fi abbaan koos achuma dhalootaanii. Abbaan koo Shifarraa Dheeressaatii, harmeen koo Ayyaantoo Liiqaa jedhamu. Maatii gaarii irraan dhufe. Tole baay'ee namatti tola. Seenaa jireenya keessanii keessatti hin dhaga'ama. Ayyaanni Waaqayyoo guddaan akkasuma irra jiru. Dhaloota baay'eetu dhugaa ba'a. Mee utuu gara ayyaana Waaqayyoo kanaatti hin dhufin jireenyuma hawaasummaa keessatti akka fooniitti duutanii akka kaatan illee hin dhageenya. Dhaloonni baay'een hin dubbatu. Mee akkam ture qabatamaadha moo kun? Egaa amma seenaawwan isa booda tatta'an taateewwan isa booda dhufanii teellaadha isaanii. Haalli du'ee ka'uu koo kuni isin waan baay'ee qorattu jechuudha. Ani xinnoodha. Mucaa dhaladhee mucaa ji'a 3 dhugaa maatii marraa dhageenya. Dhaladhee ji'a 3ffaa kootti inuman du'eedhan. Waan isaa dhukkubichi ogeessi fayyaa bira ga'ee mana yaalaa deemee miti. Tasuma ta'a akka isaan dubbatanitti tasuma nan du'e gaafa ilaalanii reefuma immoo amantaatti xobbeedha maatiin keenya. Gaafa ilaalanii jedhani waanan deebi'ee galutti hin fakkaata abdii kutatanii saaxinii qopheessanii ammuma umurii kootti hojjaan saaxinii sanaa baay'ee xinnoodha. Abujadii tarsaasanii sattiin na kafananii natti goggodhanii dhuma saaxinittii keessa na kaa'aniga. Yaa'u guyyaa Waaqayyoo alatti wanti si fuudhee hin deema jedhu waan nama fudhatee heeyyamaa argatee waan hin deemneefi karaa Waaqayyo si gargaaru hin beektu. Qeesiin yeroo sana biyya keenyatti wangeela lallabu suni akkuma amantaa kanaatti akkuma amantaa irraa qabanitti amantiitti baay'ee gajjabaataa miti. Baay'ee tokko hammuma amantii isaaniitti wangeelaan saaxinittii keessatti na reeban jedhan. Na dhadhaanii booddee nan sokoksee jedhuga. Gaafa isa kafananii saaxinii keessa kaa'anii ilaali. Gaafa sokokkii wayii arganii isa silaa boo'ichi abdii kutannaan adda addaa ture deebi'anii gara saaxinii mismaaraan dha'uu dhiisuutti yaada isaanii achi as deebisanii. An xinnummaa makoorraa kaasee
wal'aansoo guddaan akka narra ture sanarraa modify gochuu dandeenya. Isa na kafananii jedhan kana araqee faa dhugaadhuma maal jechaa qulqullinni jireenyaa hin jiru wangilichumatti waan amananiif ittiin na dhadhaanii nan ka'eefedha jedhan egaa. Innaa wanti harka caalaa seenaa kana na amansiise 91 mucaa taasisaa cawwaaqaa kan jedhamtu tokkotu mucaa durbaatu saaxinii koo sana mana mataa isaa keessa ture saaxiniin sun ollaa nama ollaati. 91 saaxinaa anaaf qophaa'e san mucaa waggaa 3 itti awwaalan isa natti agarsiisanii saaxinii sana argeera obbareechuu kooti an dhaladhee ji'a 3ffaa koottidha kan saaxiniin sana lixee bayan ani saaxiniitti amma 91 amman sammuutti deebi'ee hamman obbaree nama guddaa ta'u teessee na eeguu isheeyyuu naan galle gaafa 91 nama du'aa jiru argattee sokkite gaa saaxiniitti akkasidha seenaan du'ee ka'uu kooti isiniin jechuudha. Daawwattoota keenya baay'ee namatti tola. Nama Waaqayyoo irraa yaada qabu, nama Waaqayyoo irraa akeeka qabu. Egaa lolli seexanaa itti baay'ata. Har'a ergamaa taarikuu maalirra jiru kan jedhu seenaa mataanii keessatti ilaalaa kan deemnu ta'a. Kutaadhaan illee haa ta'u waliin ilaalaa deemna. Haa ta'u egaa ammas isin seenaa jireenya keessanii keessatti waa tokko lama odeeffadheera. Isa kaanii gara fuula duraatti jechuudha kan itti adeemnudha. Kana keessatti isin tokko nama hojiitti amanuudha. Barnootaan illee nama baay'ee cimoo taatanidha. Isa kanallee namoonni nama tokko irraa odeeffadhe illee kana naa tuqaniiru maachurjii baay'ee nama cimoodha jedhanii dhimma barnootaa wajjin wal qabatu illee hin kakaasu turan mee akkam ture haalli yeroo barnoota keessanii sun fa'a? Yaa maatii gidduudha akki anitti maatii koo gidduutti guddadhe Waaqayyoof galatu maatii gooftaa tajaajilan maatii gooftaa sodaatan gidduudha kanan dhaladhe abbaan koof haati koo yeroo hundumaa gooftaatti maatii jajjabaatanidha. Maasii ma gooftaa irratti isaan arganii wanti baay'ee na ajaa'ibsiisu toorri ani ittiin guddadhe kan obbolaa koo irraa addadha. Maaliif ani nama du'ee ka'e egaa akkuma ammaa yaada ammaasii kaasee ija addaati kan abbaan koo dhugaa ittiin fakkaatu haalli jireenya kootidha. Akkuma sanaan akkoo wanti itti dhadhaadhee ka'een sammuu gaariidhaan ka'e lafa. Maatii koo gidduutti wanta tokko yeroo xinnummaa makooti jechuudha. Mana barnootaa utuu hin galin kutaa tokko yeroo hin galee naannoo waggaa 7 akkas ta'een galee utuu hin galin araddaa keessa naanna'ee jira gibbii keessa qotee boqqolloo faa nan facaasa zimmeedhee man facaasa malee aktiin godha wanta san maasii qonnaa miti wantichi araddaa keessa nan qota boqqolloon qota. Yoon barbaade gindii toshee akka sangaatti namatti faa hidhee qotee tananii boqqolloon sun dhugaa gootee naa biqilti. Dhugaa gootee naa biqilti. Boqqolloon kan koo isa abbaan koo araddaarra qotu dursitee geessi waan jedheef nan dida isheetii ittiin kennu. Isheetii sana maaliin godhaa? Didee rakkisee humna na caalanii narraa fudhatanii nyaatu yeroo baay'ee muka 9 faa argatu waggaatti isheen qotu keeyaa muka 9 faa muka 12 faa argatanii. Maatiin koo akkasidha. Barbarreeffaa qoteen qodaa giluukosii ishee harmeen koo dhukkuba TB faa dhukkubsachaa turte qodaa giluukosii keessaa fixan ishee giluukosii sana ishee laastikii lallaaftu sana isheetti faan barbarree qodaa giluukosii sana 3-4 faan argadha waggaatti barbarree xinnoo ta'eenidha kun ilaal. Nachariidhumaan sammuu hojiitti amanu tokkoon qaba. Garuu sarkaanfiraansii jireenyaa keessatti chaalenjii baay'ee waan na quunnamaniif humni hojiidhaaf hojii humnaa hojjechuu irratti baay'ee humni seelonni koo dadhaboo turanii hojiitti nan amanan ture. Akkuma sanaanii mana barnootaa sammuu mucaa kana waa akti gochuutti baay'ee cimaa waan ta'e fedhanii yeroo mana barnootaa galee dur wanti isaan ittiin nama safaranii barumsaa gashan tokko jira. Harka namaa fuudhanii yoo isheen gurra tuqxe duwwaa gashuu yeroo sana kuni saayinsawaadha ta'ee barsiisotuma nutti taphatu ta'ee hin beeku akka kanaan fudhatu turan yeroo mana barumsaa dhannee
ani yaaleen gurra tuqee quba ishee kana gurra koon tuqee obboleettii koo na biraa hambisuu fedhan isheen immoo baay'ee xinnoodha narraa. Ijoolleen koo barachuu ma qabdi malee abbaan koo mana barnootaa gaafa nu gashuu mana barnootaatti illee hamma elementaariitti nuni waamaa dirree mana barumsaa jedhamtu tokkotti baranne elementarii keessatti baay'ee ijoollee abbaa qalbii nuun jedhu ni tokkoffaa bahee sistariin koo lammaffaa baati. Akkasii mana barnootaa keessatti illee maqaa gaarii qabna. Waaqayyo waan gaarii nuuf kenneera. Baay'ee namatti tola. Sammuu barnootatti amanu sammuu hojiitti amanudha. Baay'ee kanin isinirraa amma kana bareeyanuu irraan bareechuudha. Waan isin dabarsitan keessatti dhimmoota hojii wajjin illee wal qabatanii bu'aa bayii jireenyaa baay'ee keessa dabartanii orgaanaayizeeshinii mataa keessanii illee qabdu akkasiin turtanidha. Orgaanaayizeeshinii maashinii tokko tokkollee qabdu jedhanii waan birii guddaa sochoosu. Mee gara sanarraa akkamitti gara hojii waaqayyootti dhuftanii sun amma fakkeenyaaf galii guddaa waan argamsiisudha. Naannoorraa akkan odeeffadhutti galii guddaa waan argamsiisu tariitiisuma Phaawulosii wanta bu'aa naa qaba ture jedhu sana Kiristoosii jedhee dhiisee isa jedhudha moo akkamitti mee gara tajaajila kanaatti akkamitti dhuftanii? Weel faarfataa keenyaa qorqortiin gaaffii kee baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Akkuma silasii kaasuu yaale sammuun koo hojii na amana. Biyaansii gara waamicha tajaajilaatti kanan dhufe utuun mana barnootaa haayiskuulii baradhuudha. Xinnummaa makeenyaa kaasnee immoo barumsa sanbata murtii makkaana Yesuusii mattiin guddadheeni. Sanbata murtii keessatti nan lallabaa maal akkasii kwaarii gidduutti illee hojjaa waan ani hin qabnee fi kiraara faaruu kutaa fi guddadhe si jedheera. Garuu dibamee raajuu faarfachuun kuni erganii elementarii xumuree haayiskuulii deemeedha. Sammuu koo keessa wanti jiru tokko nama jala deemanii nama kadhatanii maaliif waaqayyo sammuu gaarii nuuf kenneera mul'ata nuuf kenneera hojjennee maaf wangeela lallabnu kan jedhu qalbii koo keessa na'eera. Amma karaarraa akka namatti dhufee ta'a yeroo baay'ee namni baay'ee waamicha isaatti isee sana dhabamsiisuuf jecha kireeshinaali sammuun koo waa baay'ee kireet gochaa oola. Tajaajila kana tuman tajaajilu fuletti shi andi 2001 albeema faarfannaa hojjedhee ni yaadatama. Albeema sana kanan hojjedhee muka soofaa mana barumsaatuun baradhu muka soofee biraazariin koo ogummaa mukaa qaba. Muka soofaa qabeenya waa xiqqoo kuufadhee akkasitiin inni hojjedhe ergaan koo qabeenya kootiin sabaa qaqqabu innee raabsinee yeroo sana kaasettiidhaanidha. Haa ta'u sammuun koo sanarratti waan na ciisuuf yeroo baay'ee as gara magaalaatti erga dhufne nuni ba'aama waldaa kiristiyaanaatti hin taanu hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf wanti aktiivsi godhu yoo qabeenyi waan nyaattu waan uffattu waan itti galtu yoo qabaatte wangeela labsuun baay'ee sitti ba'aan ta'u. Phaawulosis waan keessa jiraannu waan itti jiraannu qabaannee jennaan nu ga'a jedhee dubbateera. An sammuun koo baay'ee sanatti na amana jechuudha. Magaalaa kana keessatti yeroo jalqabaaf fi maashinaa mana daabboo erguman gaa'ela hundeesseedha kuni maashina mana daabboo yeroo jalqabaatiif magaalaa naqamtee bitee hojjetaa ramaduudhaan hojii kan uume gama mana daabbootiin jechuudha. Unidha jechuudha. 2005 baay'ee dura maashina hin gashu biyyi kun harkaan bukeesseetu qoraaniin kan inni toshu. Nun immoo isa bukeessuuf innee abiddumatti tosha baay'ee. Innaa booddee keenya kan inni elektirikiin toshu kun kan fide dhugumadha. Halkan hojjetaa wajjin hojii sana hojjechaa bullee makkaana Yesuus bakki jaamaarraan tajaajila. Halkan hojjetaa wajjin hojjechaa bulleetu guyyaa immoo gara tajaajila koo sanaan deema jechuudha. Harki caalaan anamma waldaa kiristaanaan dhiphisuu sagantaa isheen naalaatte tajaajila waaqayyotti na waame kana amanamummaa guddaadhaan akkan socho'uufis hojiin sun na utubeera jedheen baay'ee itti amana kana.
hojjechaa maa tajaajiludha jechuudha. hojjechaa tajaajilaa turre akka kana. Mee akkamittiinitu gara mul'ata kanaatti akkamittiin waldaa lattuu hafuura waaqayyoo akkamittiiniti mul'ati kun bara meeqa ta'a kan akka isin waldaa lattuu hafuura waaqayyoo hundeessitanii fi ammam ta'a fuula duratu waldaan kun gara lafaatti hin bu'inne ammam ture isin keessa? Baay'ee isa kana haasaa bal'inaa sii kaasuu kanan danda'u booddee seenaa kitaaba irrattis waan hojjechuuf deemaa jirruu fi seenaa jireenyaa bu'aa bayii hedduu keessaa kutee dhufe mul'anni kuni. Biyyaas mul'anni kun xinnummaa kaaseedha abjuudhaan ture. Naan ifu anaa fi gibbii guddaa tokko keessattidha sabii bal'aan natti kennameen hojjedha. Waldaa amma kee haa tajaajillu kana miti sabichi ganaa itti deemaa jira jedhee mana. Sababa bal'aadha kan natti kennamee jiru. Taappellaa ufa kootiin dira. Taappellaa ofii koon dira. Abjuun kun waggaa dheeraa na keessa ture. Yaa bakki jamaa makkaana Yesuus irra yeroon turetti yeroo hundumaa kan keessa koo jiru akkamitti akka mul'anni kun yookiis abjuun kun dhugoomu akka waaqayyo biraa ta'e karaa adda addaa ergaawwan adda addaa dhaga'aadha kanan dhufe. Egaa namoonni baay'een amma haalli amma yeroo kanaa inni kaan bizinesii barbaada inni kaan ittuma dhufeef godha abjuu isaa ta'ee miti mul'anni kuni. Gara mul'ata kanaatti harka caalaa kan na fide waaqayyo irraa kan ka'e ta'uusaa qofa sababii ani Musa jalqabaa. Maaliifi haalonni mul'ata kanatti na oofan baay'een isaanii hin jiran dudduuba koo waan lafa kanaa yoo ilaalle ulaagaalee ittiin mul'ata kanatti deemu hin qabu. Inni kaanii maqaa adda addaa namaa kenna waan baay'ee jedha. Yaalii baay'ee waan baay'ee kaasa namni garuu waaqayyo irraa waan ka'eef wanti kun an tokkicha waaqayyo irraa ta'uusaa gaafan cheekaappii godhu akkamitti akkan eegalu qofaadhaaf karaa qotuutti hin ka'e maleessa wanta ofiitti yaadame ka'ame miti wanti kun amma yeroo baay'ee wanti inni kaasuu fi wanti inni madirakii irratti hin deemu waa'ee raajota sobduu warra sharaa waxxartee maal jettee baay'ee haasofna kana. Nan godha dheeyyaanneen mor waldaa kiristaanaa wajjin walii gallee waan ganaa tajaajilli guddaan dura koo jirutti fakkaata addumaan waaqayyo gaafa mana koonsirratti ijaarradha gaafa waaqayyo naan jedhu nanne booddee mul'anni sun accept godhe nan fudhadhe gara mul'ata kanaatti harka caalaa kanan deeme maaltu ta'aa deeme innan yaaduu fi innan karoorsu gabbu'aa adeemeetu ilaalchi waamicha kootti nageessu nakeetti gabbachaa adeeme gaafa waaqayyo gaa jiraniire waan tokkotti si baasuudhaaf gaafa jedhu haalota kee dhiphisa. Haalonni koo dhiphachaa deemanii kan waaqayyo immoo raawwachuuf natti siqanii mor haadha manaa hubattu waaqayyo naaf kenneera nuni gaa'ila keenya keessatti eebbi guddaan jira. Ittiin mari'adha waaqayyo kana naan jedheera natti dubbateera ani ba'uufan jedha. Yeroo waaqayyo qophaa'e naan jedhullee isheen hojiidhaan rimootii irra waan jirtuu fi waaqayyo yeroon ga'eera naan jedha jedheen itti hima. Akkattiin gara mul'ata kanaa kanan dhufuu danda'e isa dhuma waaqayyotu dubbateetu hin deemtu waan naan jennaan hin ka'e. Baay'ee namatti tola. Yeroo keenya gabaabaan yoo ta'e mudannoo lama yeroo tokkotti sin gaafadha. Mudannoo utuu gara waldaa hundeessiniitti turee fi tajaajila keessan keessatti jechuudha. Mudannoo erga waldaa hundeessitanii ture yoo qabaattan ni jira. Nu hiraamee dhaloota keenyaafis borichaaniif baay'ee gaariidha waan ta'eef. Inni kun mudannoon gama tajaajila kanaatiin erga waldaa hundeessine mudannoon jiru egaa akkuma jalqabatii kaasee chaalenjii qaba wanti tokko. Baay'ee wanta hin daganne keessaati. Isa jechoota safaraa hin kaasnu, jechoota gaggabaaboo hin fayyadamnu. Stiil hamman du'utti yaalii gurguddaa narratti godhamaa tureera.
mul'ata kana harkaa harcaasuudhaaf raajii sobduudha saamtuudha yeeyyiidha dabarsanii hamma du'aaf na kennaniitti yaalii gurguddaatu ture. Ani humna ittiin cichoome mul'atichaa wajjin dhaabadhu qabaadhee miti. Waaqayyo irraa waan hin dhaga'e waan hin manaa ba'eef akkuma sila sii kaasu deemsa waaqayyo itti si oofu waaqayyo matu keessa si jiraachisa. Mudannoon tajaajila kana keessatti nurratti waliin furin hin jiru. Wanti adda addaa nurra ga'eera. Mudannoowwan tajaajila keessatti si argatan immoo baay'een isaanii akkam dhuunfaa kootti nu dabalan malee mul'ata keenya cimsan malee iddoo jirru beeksisan malee gabaa kee haa nu baafne mudannoo baay'ee qabxiitti laannee haasa'uudhaaf akkuma silasii kaase yeroo bal'aa hin qabaanna. Mudannoon ture baay'eedha. Akkan mul'ata kanatti hin tarkaanfannee fi yeroo baay'ee karaa namaa wanti ka'u karaa haalaa wanti ka'u baay'een kan mul'aticha nurkaa fuudhee harka qullaa nu deemsisu ture. Garuu mudannoowwan nu quuqunnaman martin iyyuu ejjennoo jabeessaniitu toora kanatti nu fidan. Baay'ee namatti tola. Seenaa jireenya keessanii keessatti akkuma kanaa erga waldaan Lattuu Hafuura Waaqayyoo hundaa'ee organizationii keessan keessatti illee namoonni akkasiin baay'ee utuu of hin qabaatin namoota gargaartan bu'aa bahii jireenyaa keessatti ofii agabuu taatanii illee yeroo isin namoota gargaartan illee jira. Kana kaasu namoonni mee akkamiidha rakkatootni maal fakkaatanii isinitti mul'atu keessi keessan namoota gargaaruudhaaf kaleessa dheengaddaa akkam ture maal mee ishee kana xiqqootu nuu tuqxanii. Dhugaa dubbachuu fi baay'een si galateeffadha. Wanta ati irraa dhalattee murteessaadha. Namni isa hamaa lafa kanaatti dhalate waama lafa kanaa herrega. Dhugicharraa namni dhalate garuu dhugicha lallabee isa jiraatee darba. Inni shorti. Yeroo hundumaa naan kan natti mul'atu hinaaffaan mirreekirraa narraa mul'atus yoo hordoftu baay'eensaa galgala miidhagee arguudha. Carraaqiin na kee dhaga'ama. Hawtu akkamitti akka immoo galma sana dhaqan kiraateeriyaalii wantoota sana hundumaayyuu baayibilikaalii macaafa qulqulluu keessatti waan guddannee fi toora sana waan dagannu miti jechuudha. Na ulaagaa ittiin galgala miidhagan sanaan ilaalladha. Yeroo hundumaa akkuma amma jetteyyuu kaayyoon koo karoorri koo namoota haalli miidhee namoota mul'anni isaanii harkaa babbadee tajaajilaa karaa irratti badee jireenyi isaa olii gas ta'ee namoota abbaa fi haadha hin qabne ijoollee karaa irratti harca'anii gara laafummaan nagaya jira. Akkuma Phaawulos garraamummaan keessa nama hundumaa duratti beekamu akkuma jedhu beeksisuu yaala hamma tokko Kiristoosin fakkaannee galgala miidhagee arguudhaaf carraaqinnu keessa yeroo hundumaa kana hundumaa kan si goosisu immoo waan ati irraa dhalattedha. Imaanaa yeroo Waaqayyo waan tokko mana koonsi irratti ijaarradha yeroo Waaqoo siin jedhu gamoo miti makiinaa miti fooqii yookas koobilii miti bilookeettii fuutee daraddaruus miti wantichi mana koonsi irratti ijaarradhaansaa warra miidhaman haranaa galfachiiftaadha. Warra okkolan naa fayyiftaadha. Hamma Waaqayyo humna naa kennetti anammayyuu taanaan ofii koorra kan rakkatootaa kan miidhamtootaatu dursa na biraa mul'atichi kanadha harki caalaansaa jiru. Manni Waaqayyo nurratti ijaarratu isa dadhaboonni duratti furamanidha. Waaqayyo mana keen dhufaa yoo siin jedhee si beellamu fakkeenyi kanaan kan wal qabatullee baay'eetu jira. Mana keen dhufa jedhee Waaqayyo gaafa si beellamu maybe ati physically Waaqayyo matu mana koo dhufa jettee qeexatti argachuu dandeessa. Takka jaamaa sitti ergee, takka naafa sitti ergee, takka rakkataa meeqa sitti guuree si ilaaluu danda'a. Akkitti Waaqa mana kee dhufu akka adda addaattidha. Iddoo ija Waaqayyo sanaa beektee hojjechuun immoo ga'ee waamicha keetii jechuudha. Iji Waaqayyo eessa akka jiru
qalbii hubatu tuna keessa jira jechuuf hin marre gooftaan si baay'ee namatti tola. Daawwattoota keenyaa barnoota guddaa akkasiin irraa argattan garaa kootu guddaa na amanaa. Ergamaa taarikuun eenyuun akka ta'an kutaa tokkoffaa keessatti waa xiqqoo nuu tuqaniiru. Kutaa lammaffaa yeroo itti aanu qabannee waliin dhiyaannaa. Eebbifamaa kabajamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Shaalom.